jechuun jaaladha obboleettii koo shaashee immoo dhugaa waaqayyo shaashee jechuun jechattiin ibsinu hin qabu shaashee jechuun yeroo hundumaa jechuudha waan rakkina keessatti kennaman dhimne biyya ormaa keessatti otoo hin taane biyya keessatti yeroo kanaa gadiyyuu jechuudha shaasheen nama rakkina keessatti nama dhiifnedha waaqayyo ammallee gooftaan siyaa eebbisu shaashee eebbifamii darbii adeeme kanumaan caala hubannaa isaa ogummaa isaa siifaa kennu rakkataan harka kee irratti wal'aanamu haadhoo koo eebbifami siin jechuun jaaladha obboloonni koo dhiirotaallee waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa darbaatti adeemaa dhugaa hin qabamiina gooftaan sinaa eebbisu ammallee akkasumas dhalootaaf karaa ta'aa barbaadamaa siin jechuun jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisu obboleettii koo badhee atillee eebbifami kanumaan caala ija jabaadhu waaqayyo si wajjiniin jira waaqayyo si wajjiniin jiraachuus ammoo kanuma isiniin jechuun jaaladha eebbifama warra waaqayyoon gargaare badee hin badu kufaatu lafaa ka'a duudaatu dubbata jaamaatu banamaa cabaatu wal'aanama waan ta'eef kufaatiin keessan badiisa keessan otoo hin taane guddina keessanii gara fuulduraatti illee hubannaa isiniif ta'a jabaadhaa isiniin jedha gooftaan isin eebbisu shaashee eebbifamate immoo jechattiin si ibsuun qabu haadhoo koo dhugaa eebbifame galatooma. Ayyee galatoomne illee taataabii nu godhamee kondiishinii nu qabaa jira akka namoota waliin galchine nu qabaa jira taataabii nu godha hundi keessan iyyuu mee taataabii godha. Oli sinin galcha jedhee asiin adideeni jechuudha shaashee waa sinin galcha. Masii dubbadhu nagaan siifaa ta'u eebbifami masaa'e dhugaa waaqayyo guddaa si'a eebbisu aatillee yeroo baay'ee sin argaa badhee wajjiniin laayifii irra teessee yeroo baay'ee ijoollee taphachiisuu ijoolleedhaan akkasidha jettee yeroo baay'ee sin laalaanii jechuudha. Already karaa keessallee lakkoofsa killee hin qabu sifaanallee dubbadhee hin beeku yeroo baay'ee garuu sin arga naaf jiraadhu eebbifami waaqayyo guddaa si'a eebbisuu naa dhoko. Astuu. Wayyee masii. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen nagaan kee dachaa baay'eetu. Taabii godhamee jiru warroon as jala jirtan. Waaw dhugaa waaqayyo baay'ee tokko gammadeera baga gammadanii galoo astuu baga waaqayyo isin gammachiise baay'ee tokko isinii gammadeera. Dhugaa isinii jechuuf taanaan sila imimmaaniif taa'ee bakka laaluu nan dadhabe dhugaa waaqayyooti silan gale jechaadha. Innaa baay'ee tokko namatti tola waaqayyo immoo inni ulfinaan sin dhaabee inni galataan sin dhaabee ulfina galata guddaasaa fudhatu dhugaadha baay'ee gammadeera maqaa waaqayyo haa eebbifamu akka namaaf otoo hin ta'in akka waaqayyootiin dhugaadha hojiin keessan iddootti deebi'ee ammas immoo abshir sin bukkee jirra sin jajjabee sinaa kallattii hundumaatiin sin faana jirra waaqayyo gooftaan immoo sinaa eebbisu. Eebbifamaa akkasuma badhoo qaxalee namaa waaqayyo gooftaan koo si haa eebbisu yeroo baay'ee laayifii baatee yeroo baay'ee dhugaadha sa'aatii ishii kan isheen gubdu jechaadha. Waaqayyo mallee si waliin haa ta'u atillee jabaadhu jajjabaadha waaqayyo si faana haa ta'uun siin jedha. Astuu galoo haayisuu isinitti hin dhaga'amiin ishee. Amma kana booddee immoo wanti nutti dhaga'amu hin jiru waaqayyo gaariidha maaliif kufuun badu miti kufuun waan baay'ee nama barsiisa already kufuun gaarummaadhumaaf dhugaadhaaf yoo ta'e waaqayyo immoo gaariidha kan akka waaqayyo hin jiru waaqayyoof haa galatu egaa isa ta'e keessattis obboloota keenya waaqayyo guddaa isin haa eebbisu nuuf eebbifamaa nuuf jiraadha masiyatillee eebbifamii jiraadhu badhee viidiyoo banadha. Video banadha miyuutii irraa kaasaati. Akka kana nuuf jiraadha hundi keessaniyyuu galatooma. Warri immoo gammachuun keessan gammachuu keenya ta'ee maaliif dhugaadhaaf yoo ta'e jecha hin qabu. Waa'ee keessaniif jecha hin qabu eebbifama waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jechuudha. Akka kanatti isiniin jechuun jaalladha. Sirreeffattanii? Taabii godhaanii hundi keessan taabii koppilinkii sheerii godhaan. Taabiillee godhaa, koppilinkillee godhaa, sheeriillee godhaa. Namoonni immoo ergattanii koottaa ergadhaatii seenaa ol isiniin gaggalchaanii jechuudha. Neetworkiitu xiqqoo shina qabaa jira. Taabii koppilinkii sheerii naa godhaan hundi keessaniyyuu neetworkii xiqqoo na qabaara. Neetworkii sheerii bulchuu fooloo. Así.
Shaashee erga dhumeet. Irra jira bar. Okay, okay. Asirra jira bar kiyya. Amma naa galee jira bakka. Niitoorkiin humna bidee jira. Intini isiniin kennaati namoota gaggalchaame. Okay. Yoo si dide ati bu'iitii nuti seennee dhufta yookaan. Moodiitiin isiniif hin kenna. Kan si didu yoo ta'e immoo nuti seennee ati dhufta. Okay, rakkina hin qabu. Taabii godhaa je warroona jala jirtan taabii koppiliinki sheerii godhaani. Piliis taabnaa godhaa warroona jala jirtan niitoorkii na qabaara niitoorkii biyya keenyaan beektu gaa. Maal godhuu miti? Taabii godhaa hundi keessaniyyuu. Shaashee keekiin si jalaa qorreechi deebii nyaadhu haadha. Leen dhufte nyaachuu diddeetti. Keessaa keekii shaashee. See mataa ishee si hambiseera bar. Na jalaan tuqii naanan dhufa. Akka kana dhugaadhaaf yoo ta'e isin galchuuf jedhe xiqqoo ishii intarneetiin na qabaara maal akka ta'e hin beeku. Didee bakka. Bokkaan roobaa jira Namoota yoo ta'e. ergattanii asirratti. Okay, qamamee. Isin galchaan jira garuu na dide mee ergadhaa namoonni ergachaa turtan ergadhaame. Taabii godhaa. Taabii naa godha taabii fi koppiliinki sheerii godhaani hin dide ba dhugaa waaqaan aseesisu. Okay, kootu ergadhu seenishi kootu lubbu. Kootu sin kenna simboo. Boonedha simboon jedhaan. Meetii dubbadhu mee lubbu. Bilbila koroo qoraan jira moo? Qomi taaptaaba godhaniis. Taaptaabii godhaa taaptaabii godhaa. Taaptaabii fi sheerii ni godha. Astuu Wayyee meetishaa. akkam jirtu nagaa keessanii Jirra galata waaqa. baga nagaa taatanii Amee walumaaniyyuu. baga saatii kana argatta. Saatii kana argachuu keenyatti gammachuu qabna. Dhugaadha eeyyee. Maaliifiini nagaa argatanii fayyaa argatanii wanti hundumtuu hin dhufu obboloota ko. Dhugaadha eeyyee. Kanaafuu wanti tokko isinitti naga'amina Waaqayyo waan haaraa godha. Waan Waaqayyo namaaf dhokse namni arguu hin danda'u. Baay'ee isinii gammadee jira. Hin dhaga'amaa sagaleen koo. Dhaga'amaa. Sagaleen koo hin dhaga'amaa. Dubbadhu eenyudha sagaleen kee. Meetii dhaga'amaa jira. Sagaleen keenya dhaga'amu masii. An keessa hin jiraam kan isheetu hin jiru malee. Okay. Ammoo Niitoorkii jedhamu fakkaata. Taabii godhaa hundi keessaniyyuu ijoorroon jala jirtan. Taabii koppiliinki sheerii godhaani. Ni dhaga'ama. Bakka yoo kan hin dhaga'ama meetii koo. baga gammaddanii duraan dursa nagaadhaan biyya keessanitti galuudha. Sinitti nagaamii waan tokko obboloota koo. Maaliifiin Waaqayyo karaa gaafa danqaraan baay'ate dura namaa eebbatu ifatu jira. Dhugaadha. Abdii qaba kiristaan. Kanaafuu gammadaa jiraadha. Waaqayyo gaafa cidha warra Galiilaa sanirratti Yesus mul'atu yeroon kan geenye jedhe. Maaliifiin gaafa yeroon ga'e wanti hundumtuu toora gala. Ammasitti nama dhiba.
Kanaafuu obsa wanti hundumtuu obsa qaba hadaraa hankalee keessa laaltanii hin gaabbinaa. Handuraatti caala. Jajjabaadhaa dhugaan baay'ee tokkoon sin jaaladha baay'ee tokko sin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba nus sin bira jirra amma of naqamnuun. Nuuf jiraadhaa eebbifamaa waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Kaleessas dhugaa dubbachuudhaa fi jaallatamuuf miti ani. Isa afarsan sana illee beeku jireenya kiyya keessatti. Na argaa sana illee beeku. Waanuman beeku immoo yoo jiraate waan an argee fi waan na fayyadeen dubbadha. Har'a akkasiin na jaallattaniif osoo hin taane kaleessa yaadni isin naaf kennitanii isan dhabe kana isan itti dadhabee dhiisee keessaa bahe kana akkan obsu kan na godhe isin. Kanaaf galatoomaa namoonni yaada gaarii qabdan namoonni caba namaatti qoramuu namaa keessatti nama wajjiniin gadditan nama wajjiniin qooddattan waaqayyo isiniif kennu garaa kana jabeessee isiniif baay'isu. Garaa namaaf hundi hin qabu. Waaqayyo ammayyuu garaa akkasii isin keessaa hin fudhatiin eebbifamaa yaadni isin nuuf kennitan nu jabeesseera isinitti obsineerra. Isa dhabneeyyuu kaleessa isaantu nuuf fide isaantu jiraannaan arganne har'as immoo isaan qabna hundayyuu dhabu. Isin qabna. Isinis immoo gooftaan isin haa eebbisuu isiniin jirra si wajjin jirra gaafa isin jettani. Baay'ee gammannaa waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa nagaa ta'a hamtuu isin. Okay shi amartii na waamaa jiru ishi qoy cufeen achi seenaan. Boonee dubbadhu lubbuu. Egaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u ani galoo laalee mimmaan qabachuun dadhabee achumaan bilbilina irratti cufe toon taa'ee isin ilaalaa jiru dhugaa waaqa. Galoo ilmi dhiiraa yoo jajjabaatte wayyaa abshirishii haadhoo koo gaarummaaf ta'ee waan ta'eef waan godheef qaba. Aynoo naa gala meerrikee yaa'u ansii mitiin warri lafaayyuu hin boonyu dhugaa waaqa jiraata ani mimmaan qabachuun dadhabee silaalee otoo obboleessa koo ta'e kan jedhu natti dhaga'ame. Gaarummaaf ta'e waaqayyo gaarummaaf godhee inni guddaan nagaa keessan ta'uudha. Baga nagaa nuuf taatanii eeyyama waaqayyo yoo ta'e karri keessan asirratti cufaa miti. Homaa miti ishii wanta jennu hin qabnu waan ta'eef homaa miti jennee dabarra yaa waaqayyo galata kee jechuudha. Yoomiyyuu immoo namni nama miidhe hin gammadu jireenya isaa keessatti gammadee isin jiraatu. Miidhamuu keessanitti gammadaa isin. Maaliif namiitti hin jedhina? Maaliif balbala guddaa wayii waaqayyo isinitti banuuf akeekee jira waan ta'eef. Deemsi keessan as ga'een dhaabatu sii galee. Waaqayyo tsaggaa kana caaluun isin eebbisuuf jira. Akkuma isin eebbifamtu gammadaa isin yoomiyyuu warri waaqayyo wajjin gammachuu qaban lafarrattis ta'e samiirrattis yoomiyyuu gammadoodhaan dallanan illee mufatan. Kanaaf galoo koo miira keessan galeaniyyuu si argeene haadhoo koo jabaadhu homaa miti. Gaarummaaf isa waaqayyo godhee waaqayyo waan hojii isaatti haa galateeffamu abbaa galataati. Naa jabaadhaan isiniin jechuu barbaada astuu ba'uu barbaaddanii waan ta'eef rakkoon qabu achirraa wal hordofna. An kiyyatu xiqqoo nama seesisaa hin jiru sila kan isaan bira deemuu barbaade jechuudha. Kiyyatti nama ijoolleen baay'ee argachaa jiru garuu ol naa galchaa jiru. Niitoorkii kiyya dadhabate. Ini badee bira seenii karaa badee si hordofna rakkoon hin jiru. Kan badee farra jiru miti. Isaan irra jiru waan ta'eef hundi keessanii yoo achiin koottaani. Achuma dhufna rakkoon qabu. Galoo abshirishii haadhoo koo. Ayyee rakkoon hin jiru boonii yaani xiqqoo beektaa akkaataa ati yaadduu fi akkaataa ati jiraatu gaafa bitaa galu gadi dhiistee immoo gaafa ijatti godhu warra dhabeen warra dhiisee galetu beeku. Naa galanii reeti keessa jirti. Ilmi dhiiraa koo gaafa mimmaan buusu dhiiga bu'a malee ilmi dhiiraa mimmaan hin bu'u bara. Boonuu galee ilmi dhiiraa gaafa bu'u mimmaan ilma dhiiraa koo gaafa buutu dhiigama. Beekamaadha kun namni namaaf hubatu namni obboleessa qabu miira isaa to'achuu hin danda'u dhugaa waaqa. Ani jechuun isinitti kaasuuf otoo hin taane ani gaafa